sagalee waaqayyoo Yoonaas raajichaa ergasii waaqayyoo inni immoo gara lafa gogaatti ergasii waaqayyo qulqullumichatti hin dubbate immoo gara lafa gogaatti baasee mata dureen si liqimsee wanti baay'een nama liqimsuu danda'a. Hafuurri namaa, kadhannaan namaa, gammachuun namaa, eebbi namaa, hedduun nama jalaa liqimfamuu danda'a. Waaqayyo akkas jedha. Inni si liqimse si tufaa jedha. Inni si liqimse si tufa. Waaqayyo haa dubbatu malee, waaqayyo haa jedhu malee, sagalee waaqayyoon didu ni si dide. Humna waaqayyoon didu ni si dide. Dhukkubni doktoroota didee si hin didu. Waaqayyoon hin didu. Yaaliin kee kan dide Kiristoosii hin didu. Inni si liqimsee si tufa. Mee gooftaa kana akka sagalee kanaaf nu gargaaru gooftaa kana erga kadhannee booddee seensa macaafa kanaa waa xiqqoo xiqqoo ilaalla. Gooftaa Yesuus mootii waaqaaf lafaa waa'ee saba kanaa waamtee anaa waamtee waa'ee guyyaa har'aa waa'ee tajaajila karaa kanarra jiru fuula qulqulluu sanuuf kenname waa'ee gooftaa Yesuus waa'ee dubbii keetii qaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Galanni ulfinni kabajni bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Waaqa galanni sirraa bareedu, waaqa ililleen sirraa bareedu, waaqa sodaatamuun sirraa bareedu, waaqa waaqessuun siif ta'u. Yeroo kana galata siif jedhaa galanni guddaan siif haa ta'u. Dubbattee nu jijjiirtee beekta Waaqayyo. Sagalee kee nu deebistee beekta hamaatti. Sagalee kee nu jabeessitee beekta. Waan dubbattee nu raawwattee beekta Waaqayyo. Kakuu baay'ee nuun jettee nuuf raawwatame. Waan hamma har'aatti lakkaawwan hundinuu waan ati nu dubbatteedha. Abdiin kee nu goyoomsine akka namaa. Abdiin ati nuuf galtee nu goyoomsine akka namootaa, kafirootaa, akka namoota foon uffatanii, akka riyaa ati addaa. Warra si amanataniif ammayyuu addaa. Warra si waamaniif ammayyuu addaa. Warra si barbaadaniif ammayyuu addaa. Looba shiika balaba seename galebeedii namasidha. Waaqa addummaan kee dhaloota irratti mul'atu. Jabummaan kee mul'atu. Ulfinni kabajni hoqubaan siif haa ta'u. Galanni eenyuuf hin ta'in siif haa ta'u. Sodaatamuun eenyuuf hin ta'in siif haa ta'u. Abbaa yeroo ati jireenya keenya keessa galtee hojjettu argine harka kee. Yeroo ati dubbattee xannurraa argatu dhageenye sagalee kee. Yeroo jiksitu argine yaa Waaqayyo gooftaa humna keen gaara yeroo ati jiksitu argine. Galaana yeroo addaan kuttuu argine. Dhukkuba galaanaa baay'ee nu ceesifte. Beela galaanaa baay'ee nu caasifte. Aduu baay'ee hongee baay'ee keessatti gaaddisa nuuf taate. Abbaa faadham. Gorsaa waan hundumaa nuuf taate. Aniif sabni kun si mi'eeffanne. Aniif sabni kun si jaallanne. Aniif sabni kun si mi'eeffanne. Namni si qammase, namni si mi'eeffate hin taa'u. Jaalalli isaan teessisu. Dhaloota kana keessaa nama galataan nama tokkodha. Namni darbe, namni ce'e, namni toora namaatti dhufe ana tokko. Oh, hallelujaa, galanni guddaan siif haa ta'u. Namni badiisa oole, namni gaannabiin oole, namni dukkana sana oole, namni firdiirraa ka'e, anatu bilisa ba'e. Namni bilisa ba'e kun saba kana keessa taa'ee, saba kana wajjin ta'e galata siin jedha. Ulfinni, kabajni, galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Har'a dubbattee waan hojjettuu qabdaa dubbadhu. Dhoowwaa tokko malee dubbadhu. Abanamu samiin. Jaagaa baarraa baasiina. Samiin kee habanamu. Samiin dhaloota boqochiisu. Samiin dhaloota tarkaanfachiisu. Samiin dhaloota deemsisu. Yeroo kana habanamu. Habanamu maqaa Yesuusiin. Dhukkuba kan gubu. Dhukkuba kan iddoo buqqisu. Iddoo kan kaasu. Humna dhukkubaa kan dadhabsiisu. Humna qorumsaa kan dadhabsiisu. Humna hiyyumaa kan dadhabsiisu. Hiyyuma afuuraa, hiyyuma foonii kan dadhabsiisu. Habanamu sammuun kee. Samiin kee. Habanamu harki kee. Haa dhufu hafuurri kee. Gootee waan argamtuuf siif haa galatu. Yeroo keenya keessatti sagalee kana keessatti nu eebbisi. Gootee waan argamtuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Macaafni kuni namoonni macaafni raajii Yohaannis barreeffamee fi Yihuudoota yookaan amantoota otoo hin ta'in namoota hin amanneefidha. Sagaleen kuni warra hin amanneef barreeffame. Yihuudootaa miti. Warra har'aa kanaaf immoo warra hin amanneefidha. Haa ta'u malee ergaan kun jireenya Yoonaas irraa kan wal qabatu kan nu fayyadudha nu. Amanneerra hoo ergaan kun warra hin amanneef erga barreeffame maal gochii barbaachisee warra hin amannetti maaf hin lallabamu kan jedhu yaadni ka'uu danda'a. Haa ta'u malee jireenya nama amanee raajii kanarraa waa barachuu dandeenya. Macaafa barreeffame kana otoo hin taane nama jireenya raajii kanarraa waa barachuu dandeenya isa jedhuun fudhadhe. Haa ta'u malee gaafan kana jedhu eenyummaa macaafa kanaa himuudhaaf kan akka dubbadhu taasiseera. Warra Waaqayyo hin amanatiniif barreeffame. Kunis immoo araaraa fi jaalala Waaqayyoo sanyii ilmaan namaa hundumaaf qabu kan agarsiisudha. Beektuu Waaqayyo gaafa namoota cubbamoota waamee itti fayyadamu araara Waaqayyoo ibsa. Numaan jireenya keenya kaleessaa kaasuu dandeenya. Cubbamoota turre, balleessota turre,
warra dhugduu turre, ajjeestoota turre, waaqa tolfama waaqessina turre, wantoota garaagaraa hojjenna ture. Araarri Waaqayyoo garuu nuuf baay'atee namoota waan kaleessa hojjenne sana irraanfatanii furri qulqulluun nu irraanfachiisee sagalee Waaqayyoo lallabaa faarfataa kaan keenya kennaa adda addaatiin tajaajilaa kan jiru kun araaraaf jaalala Waaqayyoo namatti agarsiisa kun sirbituu baay'ee fidee Waaqayyoo tajaajilaa gaafa godhu hafuura namaa gaafa ittiin baasuu namoota baay'ee gaafa ittiin fayyisuu waldoota baay'ee gaafa ittiin dhaabuu jaalalaaf araara Waaqayyoo ibsa kun jireenya tarra jiraattu kun jireenya niifatarra jiraannee Waaqayyoon tajaajilu waaqessinu kun jaalala Waaqayyoo ibsa. Jaalalli Waaqayyoo bineensota hoolaa godhee warra hamoota gaarii godhee Gooftaan dhaabuutti beeka. Machooftuu sirreessee nama gaarii gochuutti beeka Waaqayyo. Ajjeestuu sirreessee nama gaariitti godhuutti beeka Waaqayyo. Dinqiidha inni. Yoonaas jechuun gugee jechuudha. Yoonaas tokko irraan argina. Gugee jechuudha. Kaayyoon macaafni raajii gugeen immoo garraamidha yeroo baay'ee. Amalli gugee keessaa garraamummaa qabdi. Gugeen hafuura qulqulluutti fakkeeffamti. Bifa akka gugeetiin dhuftee Gooftaa Yesuus Kiristoos irra buufatte. Gugeen yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos Yordaanositti cuubamaa ture. Gugeen garraamiidhaa. Garraamummaadhaan hafuura qulqulluutti dhufte. Namni hafuurri qulqulluun irra dhufe garraamii. Macaafni qulqulluun garraamummaa jedhee ija hafuuraa kan inni dubbatuu fi amala gugee ibsuu isaati. Kaayyoon macaafni raajii Yoonaas barreeffame ilaalchi tajaajilaa hammam akka bal'achuu qabaatu kan agarsiisudha. Nama kana yoo fudhanne Yoonaas kana yoo fudhanne Sooriyaa fi Nanawwee gidduutti xilaachaa guddaa jira. Lola guddaatu jira. Magaalaan guddoon Sooriyaa Nanawweedha. Inni kun immoo Yuudiidha. Yuudii fi Sooriyaan kuni walitti dhufeenya qaban jaalalaan jechuudha. Akkuma irraa kan keenya keessatti karaa siyaasaatiin Amaaraa fi Oromoo jedhanii wal jibbiinsi jiru sanyii gidduutti wal qoodessi jiru kuni qiimii akkasii jira. Kanaaf namni kun qiimii kanaan daangeffamee maal jedhaa dhaqeen tajaajilu jedha. Macaafni qulqulluun hin sodaate jedha. Sodaachuus hin danda'a maaliif jennaani miidhuu danda'u. Karaa biraan immoo qiimii qabachuun isaa namni. Garuu agalgaayiin akkanas ta'uu hin qabu. Agalgaayiin qiimii kan qabatu ta'uu hin qabu. Tajaajilaa yaa nama tajaajilaa taatee Yesuus Kiristoosiin amanattee jirtu akka wangeelatti hawaasitti hima. Ofii kootis waan gochaa jirudha kun. Kiristoos fannoo Kiristoos naa baattu erga taateeti nama Kiristoos erga taateeti maal ta'uu qabdaa? Lubbuuma barbaaduma qabda. Adiis yoo ta'e gurraachas yoo ta'e nama afaan kee beekus yoo ta'e nama afaan kee hin beekne yoo ta'e eenyunu yoo ta'e tajaajilaan lubbuu irratti ilaalcha gaarii qabaachuu qaba. Waldaa tajaajiluu keessatti waldaa lafarraa ta'u qilleensaa ta'uu lubbuu dheedee beekuu qaba. Ilaalchi tajaajilaa kanatti hin jijjiiramne yoo ta'e wangeelli hin bal'atu. Gooftaan keenya kan du'eef nama hundumaaf qixatti du'e. Fannoo irratti inni dhiphate suni otoo nama afaaniin gargar hin baasiin, bifaan otoo gargar hin baasiin, saalaan otoo gargar hin baasiin, Kiristoos nama hundumaaf qixxee waan du'eefi namni tajaajilaa Kiristoos ta'ee namni fannicha lallabuu, namni Kiristoos lallabuu ilaalcha gaarii qabaata lubbuu irratti. Ilaalchi tajaajilaa bal'achuu qaba. Biyya keenya wangeelaan qaqqabsiisuudhaaf, mootummaa Waaqayyoo sirriitti bal'isuudhaaf ilaalchi tajaajilaa sirriitti bal'achuu qaba. Otoo gargar hin qoodiin, afaaniin bifaan otoo gargar hin qoodiin, saalaan otoo gargar hin qoodiin, qabeenyaan otoo gargar hin qoodiin, beekumsaan umuriin otoo gargar hin qoodiin, dubbii sagalee Waaqayyoo kana wal qixxatti lallabuuf tajaajilaan murteeffachuu beekuus qaba. Kas ta'uun taanaan tajaajilaa miti. Kan afaan hubachiisa gaa raajii Yoonaas kuni namni kuni filatee deema yaada Waaqaan deemu. Waaqayyoon Nanawweetti erguu barbaade ni gara Tarshish deema. Tarshish deemuu yaada Waaqayyoo miti Nanawweetti erge Waaqayyoo. Nanawwee dhaqii jedhee Waaqayyoo. Tokko akkasi raajonni akka Yoonaas kun guutan baadiyyaa qirincaa iddoo wangeelli baay'ee ga'u dhiisanii kan Addis Ababaatti fiigan. Kanaadaatti kan fiigan biyya wangeelli guute Kanaadaa fa'a. Kanaadaan baay'isawee biyya wangeelaati. Ameerikaa fa'a kan naqamtu jiru. Isaan kun warra yaada mataa isaanii Yoonaas baay'ee guuteedha. Arras Yoonaas guutan. Waaqayyoon nu waa gargaaru. Egaa yaada Waaqaan deemnoo ta'e miidhaa qaba. Miidhaa qaba akkuma namicha kana miidhaa qaba milkaa'inatu dhabama. Bineensa nama qaba. Maxaa wadii baay'ee jira karaa namarra. Karaa Waaqayyoo irra deemnoo ta'e
kiyyoo hedduu jira. Ani malii nan ilaala yeroo baay'ee YouTube irraa ilaaluu dandeessu. Liin irraas ni ilaalla. Nan ilaala yeroo baay'ee YouTube irraa ilaaluu dandeessu. Liin irraas ni ilaalla. Duuba fiigee akkatti inni leenci kuruphee qabu argitaniittu. Fottoqseeroo ni nyaatu argitaniittu. Nagarra manaan namoonni yaada mataa isaanii duukaa bu'anii seexana waan akkasitti boccoqee folloksee nyaatu natti fakkaata. Nasa kan arginaa lammaffaa kaayyoon macaafni raajii Yoonaas kuni barreeffamee fi Waaqayyo iddootaa qofa otoo hin ta'in Waaqa ilmaan namaa hundumaaf waan ta'eef namoota hundumaaf akka gaddu kan hubachiisudha. Waaqayyo Waaqa guruppii tokkoo miti, Waaqa biyya tokkos miti. Waaqa namoota hundumaa lafarra jiraataniif sabii ta'ee fi Waaqayyo kuni Kiristoosii akkatti waa yaaduuf ilaalcha Kiristoos qabaachuudha asuma namaa dubbadheefidha. Sadaffaa guyyaa 3 fi halkan 3 gara naachaa keessa oolee buluun isaa oduu afaanii otoo hin ta'in dhufuuf kan jiru fayyisaa isa ta'e masicha yookaan Yesuus Kiristoosiif fakkeenya ta'uudhaan kan tajaajiledha. Maatiyoos 12 lakkoofsa 39 hanga 41tti yoo ilaalle hiikaa kutaa sanaa nu ibsa. Nan dubbisa kutaa sana. Inni garuu deebisee dhaloonni hamaanii fi gaggaragalaan milikkita hin barbaada. Garuu milikkita Yoonaas raajichaa irraa kan hafe milikkitni tokkollee hin kennamu. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii guddichaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture, ilmi namaas akkasuma guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa turuuf jira. Namoonni Nanawwee guyyaa firditti dhaloota si'anaa wajjiniin ka'anii in dhiyaatu, ittis hin falachiisu. Isaan lallaba Yoonaas dhaga'anii yaada garaa isaanii geeddarataniiru. Amma garuu kunoo ani Yoonaas irra caala asan jiraadha. Yoonaas jireenyi isaa qorumsaa jennee ilaallu malee haalli inni keessa darbee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa inni dhufee du'ee guyyaa tokko lafa keessa turee guyyaa sadaffaatti ka'e suni ibsa hiikataa jechuudha. Kutaa amma dubbisee Yoonaasin hin caala. Akkamitti Yoonaas Yesuusin caala jennee yoo yaadne Yesuus Yoonaasin caala jennee yoo yaadne Yoonaas bishaan keessa lixe garaa qurxummii lixe kana duwwaadha wanta sadaqa hin jiru isaa booddee guyyaa 3 booddee bishaanichi hin tufe yookaan bineensichi hin tufe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu hin caala kan jechisiisee fi tokko akka Yoonaas miti qulqulluudha. Yesuus qulqulluudha. Mudaa maleessadha. Cubbuu hirmate hin qabu, erga dhalates cubbuu hin qabu. Macaafni qulqulluu dhugaa baaf. Lammaffaa qorumsi Yesuus Kiristoos turee fi Yoonaas ture iyyuu waliin dhufu. Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifame. Bismaaraan waraaname. Hin garafame. 39 gisee 40 garafame. Kaduwwaamo miti. Fannoo fuudheetu talba golgoltaa ol ba'e. Isaa booddee bismaaratti waraanan ciibsanii. Isaa booddee gaafa boolla keessa bishaan muka kana gadi ka'an yeroo lafa qofurtanii mana ijaaruudhaaf mana keessa buuftanii qoraattonni yookaan wantoota intini irraafama raafessa kanadha. Miila isaatti bismaarri jira, harka isaatti bismaarri jira, itti hidhamee jira. Yeroo dhaqee boolla keessa gadhamu raafamni mukaa sun akkam akka inni godhu beeka. Madaatti babal'isa. Miila isaatti bismaaronni sun madaatti babal'isu. Yeroo boolla keessa bu'u sana sosocho'uudhaan hamma biyyootti guutanitti maal godhaa itti babal'isa. Hamma mukti ragaa jedhutti madaan itti babal'ataa deeman sosocho'a muka ta'u waan ta'eef jechuudha. Hamma akkamii dhukkubu ilaala. Ciniinsuu amma kana ga'u ilaala. Erga targaagga'ee mukti gad dhaabatee booddee immoo ankaakseedhaan kaleessaa kana keessa waraanan ulfaataadha kanneen. Ankaakseen suni karaa lapheessaa galaan ba'ee dhaqee onneessaa kana waraanee onneensaa dhaqee dhiiga qulqulluu akka bishaanitti gadi bashashashash gadi gadi keessa darbeetu ankaakseen dhaqee onneessaa sana waraane. Onneen immoo waan xinnoo tokko ennaan dhiigaan kan makamtedha. Onneen baay'ee dhiigdi. Onneessaa dhiige. Kanaan caalaa Yesuus. Sa'aatii 3 guutuu Yesuus Kiristoos ciniinsuu kana keessa ture. Dafqii dhiigaan makame isaan booddee burqo'ee gale. Dafqii dhiigaan makame. Qoraattiin si waraanee hin beeku. Namoonni dhullaa miilatti sin bahee beeku jirtu. Dhullaan inni keessatti bahee ammam akka taatan. Mucaa baadiyyaan turen qoraattiin na waraanee kulkulee baay'ee dhukkubsadheedhaan yeroon horii eegu dur cinnummaa kootti. Ankaaksee bismaara fakkaata malee bismaara miti kun. Waan akka bismaaraa jiru tokko jira
Bizmaara abbaa kudha lamaas miti abbaa kudha shanis miti Zalaq kan jedhu tokkodha. Waan akka ittiin qambara fa'aa uran waan akkasiiti waan inni isaan ittiin gooftaa Yesuus Kiristoosiin mukatti waqaran. Mataa isaarra immoo qoraattii dhaqee mataa isaatti namu mataa isaatti sesseenuu danda'u gogaa isaatti seenuu danda'u mataa isaatti hidhaniiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos Yoonaasin hin caala. Yoonaas Nanawweetti lallabuudhaaf gatii amma kanaa kan falle dhaqee. Yesuus Kiristoos Yoonaas lallabee saba sana deebisuudhaaf sana qalbii jijjiirrachuudhaaf gara mootummaa Waaqaatti fiduudhaaf amma na dadhabe. Yesuus Kiristoos immoo ilmaan namootaa kana gara kanatti fiduu dadhabuudhaaf gatiin Yoonaas kan falee fi gatii Yesuus Kiristoos kan falee walitti dhufu. Maaliif kutaa kana keessatti isaanillee qalbii jijjiirrataniiru maaliif jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos lakkoofsa 41 irratti namoonni Nanawwee guyyaa firdiitti dhaloota si'anaa wajjiniin ka'anii hin dhiyaatu ittis hin falachiisuudha. Isaan lallaba Yoonaas dhaga'anii yaada garaa isaanii geeddarataniiru. Amma garuu kunoo ani Yoonaas irra nan caalaadha. Kana jechuun gatiin Yoonaas erga tilmaamamte gatii amma kana kan falee Yoonaas erga Nanawweetti dhaqee lallabe. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo Yoonaasin erga caale. Yoonaasin erga caale. Gatiidhaan erga caale. Firdiin warra Nanawwee irratti faradame caala nurratti faradama. Ulfaataadhaan kan keenya. Sababni isaa gatiin nutti warri Nanawweetti ba'ee fi gatiin nutti ba'e iyyuu tokko miti. Fakkeenyaaf miini nuti gatii jabeessaan binne miiti nuti gatii jabeessaan binnu jechuudha. Fi miini nuti gatii qallaaliidhaan binnu yoo bade miini sun yoo tuqame miini sun qixxee miti kan faltaansaa ilaalameetu. Kanaaf fakkeenyi nama kanaa yookaan haalli lallaba nama kanaa haalli tajaajila nama kanaa haalli adeemsa nama kanaa Yesuus Kiristoos dhufuuf jiru raajaa jira jechuudha. Yesuus Kiristoos Yoonaasin caala bichaa miti. Raajota hundumaa caala Yesuus. Raajota hundumaa caala Yesuus. Raajota hundumaa caala. Ermiyaasin hin caala. Isaayyaasin hin caala. Hisqeelin hin caala. Raajota kakuu haaraa hin caala. Nu warra amma piroofeetii jedhan kanas hin caala Waaqayyo. Hundumaa hin caala Yesuus. Raajota bichaa caala miti Yesuus. Ergamoota iyyuu hin caala. Ergamoota iyyuu hin caala. Gaafa caalu humnaan bichaa miti. Humnaan waaqummaa bichaa miti Yesuus Kiristoos kan inni caalu. Ergamoota. Namatti aanuudhaan hin caala. Namaaf yaaduudhaan hin caala. Ergamoonni yeroo baay'ee gara keenya dhufanii eegu. Macaafni qulqulluun akka itti dhugaa nu ba'utti harkaan hin qabamanii hin ilaalamanii garuu hin eegu. Ergamoonni yeroo hundumaa Waaqayyo biraa ajaja fudhatanii dhufanii nama eegu. Garuu nama biraa fuudhanii gara Waaqayyo biratti ergaan naqan. Kana beekuu qabdu. Rakkoon kun rakkoo waldaa amantaa Ortodoksii keessa jirudha. Akkamitti amanuu ergaa nu biraa fuudhee gara Waaqayyo geessaa nu gidduu deddeebi'ee akka talaalaakeetti nu gargaaranii amanu. Macaafa qulqulluu wajjin waan wal hin deeggarreef kuni fudhataman qabu. Yeroo Maariyaam dhufte yeroo garbeel dhufee Maariyaamitti dubbate ergaa dhufu dabarsee isa Waaqayyo jedhe sana dabarsee deebi'ee toomarraa fudhate. Kanaaf kadhanni maqaa ergamootaan godhamu hin dhaga'amu. Waaqa tolfamaatti nama harkaa fuudhama. Warri dhiyoo amantan na dhaggeeffadhaa. Maqaan ergamootaatiin maqaa waan tokkootiin kadhanni godhamu maqaa Yesuusiin alatti hin dhaga'amu. Waaqa tolfamaadha. Waaqni jiru kadhannaan dhaga'amu. Kadhannaa muka maqaa dhaame, kadhannaa ergamoota maqaa dhaame, kadhannaa waan ta'e maqaa dhaame godhamuun otoo hin ta'in kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan tokkoon godhamu duwwaatu dhaga'ama. Waaqas jedhama. Kana achi Waaqa miti. Gamaa garbeelii namoonni baay'een hammatanii faarafuu footoo siilii kana bitanii, footoo faranjoota kana bitaniitu halkan kana abjuun rakkisu kan rakkatan hammatanii rafu. Amma immoo yeroo soomaati baay'ee wanta akkasii kun mi'aadhama. Yesuus Kiristoos ergamoota hin caala. Luboota kakuu haaraa hin caala. Musee hin caala. Iyyaasuu hin caala. Abrahaamin hin caala Kiristoos. Isaan kana maaliif caala? Tokko isaan cubbuu karaa addaan fudhataniiru. Kanaafidha. Karaa addaan cubbuu fudhataniiru. Lammaffaa immoo erguma latanii cubbuu hojjetaniiru. Namni hundinuu cubbamaadha waan ta'eef. Abrahaam ejjeera sarratanyaa isaa biratti. Kanaaf cubbamaadha. Qulqulluu miti. Museen nama ajjeese. Garuu Museen nama Waaqayyoon argedha. Cubbamaadha. Daawit haadha mana namarraa fudhate. Abbaa nama ajjeeserraa fudhate waan sin dhibu. Cubbamaadha. Nohi machooftuudha. Cubbamaadha. Machiinis ajjeesuunis ejjis qixxuma macaafa qulqulluu biratti cubbuun kamiyyuu jechuudha. Isa kanatu jira. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu cubbuu tokkollee otoo hin qabaanne mudaa tokkollee otoo hin qabaanne waaqa waaqotaa kan ta'e nama guutuu isa ta'e nama guutuu ta'e immoo cubbuu tokko ofirraa kan hin qabne Kiristoos hin caala. Hin caala Kiristoos.
cubbamoota hin caala. Biyya lafaa kana keessa kan jiran hundumaa hin caala. Kanaafi nan caala iddoo kanatti kan arginu egaa guyyaa sadiif halkan sadii garaa bishaanii sana keessa turuuni iddoo amma tufe jedha. Edda guyyaa sadiif halkan sadii bulee booddee bineensichi yookaan qurxummiin sun Waaqayyoo waatti dubbate baasee isa tufedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis guyyaa sadii booddee gara Waaqaatti gara samiitti ol fudhatame. Hafuura qulqulluu nuuf kennuuf jechuudha. Kaayyoon macaafichaa isa kana kan ibsudha. Arfaffaansaa jireenya keenyattis ta'u tajaajila keenya keessatti wanti nuti ulfaatu yoo jiraatan illee gara Gooftaatti dhiyaachuudhaan mariisisuu Waaqayyoo wajjin dubbachuutu nurra barbaachisa. Malee baqachuun nun barbaachisa. Baqannaan hin baasu. Jireenyi ulfaataan gaafa nurra dhufe sodaan gurguddaan gaafa jireenya keenya dhufe maal gochuu qabna? Sodaachuun nun baasu yookaan baqachuun nun baasu. Faarfannaa 139 lakkoofsa 7 nan dubbisa. Hafuura kee dura eessan naqaa? Fuula kee durattis nan baqadhaa. Bantii Waaqaatti yoon ol ba'e ati achi jirta. Iddoo lafa jalaa keessaas yoon ciises achittis immoo argamta. Ani baallee baasee akka ifaa bariittis balali'ee galaana dhidhiimaa qarqara utuun qubadhe silaa achi immoo harki kee na geggeessa. Harki kee mirgaas jabeessee ana qaba. Daawiti waa'ee humna Waaqayyoo dinqisiifatee amanatee gaafa jedhu gaafa dinqisiifatu gaafa garramamu eessan naqaa jedha. Lafa jallas hin jirta. Galaanas maqaa dha'e galaanaras hin jirta. Baallee iyyuu qabaadhee samii keessa yoon ol ba'es mootiidha waan ta'eef awurooppilaaniidhaan deemaa oola waan ta'eef iddoo hundumaa jirta. Fuula kee jalaa eessan naqaa? Hafuura kee duraa eessan naqaa? Fuula kee duraas eessatti nan baqadha? Yoo ol ba'e achi jirta. Lafa jalatti yoon gadi bu'e achi jirta. Baallee baasee achi ol ba'es jirta. Nama guddummaa Waaqayyoo beekutu yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoo kadhata. Yeroo baay'ee rakkate, yeroo baay'ee dhiphate, yeroo baay'ee canqame nama yeroo hundumaa waa'ee ulfina Waaqayyoo sirriitti galeetu kadhachuu danda'a. Namoonni baay'een akkas godhu. Gaafa haalli ta'uuf diddee kanaa booddee danda'anii Waaqa eegaa jedhanii kan yookaan raajii wayii waa dubbatee fi kan ta'uuf didu yookaan immoo amananii birriif amananii yookaan fayyaaf amananii Waaqayyoo dhukkubaa sukkaara irraa kaasu'anii amananii irraa ka'uu gaafa didu akka waan Waaqayyoo mana wayii keessa jirutti ilaalanii baratanii deemanitti ilaalu. Kiristoos iddoo hundumaa jira. Kaleessi kan saati, harri kan saati, boru kan saati. Biyyi hundinuu lafti hundinuu irri keessi jalli kan saati. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Kanaafidha macaafni qulqulluun Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Iddoo hundumaa jira. Yeroo tokko Itoophiyaa keessa waan waaqi jiru biyya arabaa keessa immoo waaqni hin jirre jedhanii yaaduu danda'u ta'a. Lakki jira. Mana hidhaa keessa jira Waaqayyo. Iddoo hundumaa jira. Laphee kee barbaada malee Waaqayyo. Kanaafidha dukkutaa kana keessatti garaa bineensaa keessa Waaqayyo jira jechuudha. Garaa bineensaa keessa taa'ee garaa bishaanii keessa taa'eetu Yoonaas Waaqayyoon hin kadhate jedha. Waaqayyoon hin waammate jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyoodhaan hin waammate. Waaqayyo immoo isa dhagaa ture. Garaa bineensaa keessa Waaqayyo nama dhagaa garaa bineensaa keessatti. Haala ulfaataa ammam sitti ulfaate jireenya kee rakkisu. Baay'ee sitti ulfaate. Rakkina sana gararraatti Waaqa laali. Guddummaa Waaqayyoo dubbisi. Guddummaa Waaqayyoo yaadi. Sitti guddummaa Waaqayyoo sitti hima. Lafa kanatti jabaatu kana sin dhibu yeroo irratti furdattu kan nama furdaa hin danda'a. Gilaaderii hin danda'a. Lafa kanatti jabaatu kun. Lafa kana inni hojii arginu baay'ee guddummaa nutti hin dhaga'amu. Lafa kana uume. Guddummaa Waaqa keetii lafa kana uumeera. Samii akkanatti mee gadi ba'ee gisee tokko mana gadi ba'ee samii ol ilaali. Samii mana ol fagaatu diriiree taa'u kana guddummaa isaa agarsiisa. Waaqayyo amma kana guddata. Rakkinni kee amma samii kanaa guddata. Rakkinni kee amma lafa kanaa guddata. Istiimee guddummaa Waaqayyo. Naannoo bishaan jirta yoo ta'e bishaan mee ilaali. Bishaan galladhi kim jedhee taa'u kana. Baarmee lameeqatu waraabee kaasa kana. Bishaan ammana gadi fagaatu, ammana ol fagaatu, ammana bal'atu kana. Guddummaa Waaqayyooti. Kanaaf dhukkubni kee, hiyyumni kee, jibbamni kee, qobummaan kee ruubii kanaan ga'u. Kanaaf Waaqa guddaa kana ilaali. Jabaatta. Tajaajila jalqabdee kan sodaataa jirtu. Tajaajila jalqabdee sittu kan ulfaate. Jireenya jalqabdee gaala jalqabdee kan sittu ulfaate. Hojii jalqabdee kan sittu ulfaate. Rakkina kee Waaqayyoo ol jira. Kanaaf furuu hin danda'a Waaqayyo. Akkatti furuu beeka. Akkatti guduunficha hiikuu beeka Waaqayyo. Yaada mataasaa, teekiniikii maqaasaa, foormulaa mataasaa, maatisii mataasaa qaba Waaqayyo. Kan dhageenye Waaqayyoon nuuf haa eebbisu. Guyyaa boriitti fufna. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Sagalee ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase jedheera. Sagalee kanaan akka nu fayyiste amaneeraan. Gaaf sagalee hafetti nu eebbisi. Ayyaanni keenya wajjiniin haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen.
natijale mianke naturka yadama sembe kafolike kenar kambadu walar kamake ogalatake kan kenar kambadu walar kamake ogalatake ya gofta wati abdi koti daimumma koti jalqabdi amananna koti oto jirof se'u goliya kana bittajeste ke qofa mirgisa kesanga kambira walla atfakate ya wati gofta yati abdi koti daimumma koti jalqabdi amananna koti oto jirof se'u goliya kana bittajeste ke qofa mirgisa kesangash kambira wala atfakate kenar kambadu wala kamake hogalatake kan kenar kambadu wala kamake hogalatake kana tikesa kabda wari sawana na tiga kamis enamni ada wallal tuta uka betena wante gadete bite oto simbarina na fature kana ma walla tibakate mana ke kudatu kana ya tikesa kabda warek sawana na tiga kamis enamni ada wallal tuta uka betena wante gadete bite oto simbarina na fature kana ma kanke walla tibakate kenar kambadu walla kamake ogalatake kan kenar kambadu walla kamake ogalatake wanka kuna galte nan dubbata mulata kesako atimo ibita damun dandenge mal kesako sako narra kasunda tambe sumale fala kanalate gotta kosiwa eko kamala wallale wanka kuna galte nan dubbata mulata kesako atimo ibita damun dandenge mal kesako sako narra kasunda tambe nalenji sumale fala kanalate gotta kosiwa eko kamala wallale